Kuna harkaan illee baannee hin geessinu nuti akka biyya xayyaaraa keessa jiranitti akkasitti geessina. Manni keenya giddu deemtiin hospitaala fakkaatara. Dukkanaan garuu muraatiin irratti kan jiru. Annasiin kana dalagaa jiran talillee karaas akkasumatti dalagaa jirti. Akkasitti hin geessa kanaammoo. Kulaan manni keenya kun mul'atu dukkanaan ta'e. Nuti aduutti wanti hedduu gadi baanuuf hin jiru. Gidduu deemtuudhaan kana deemaa oolla. Kuni gidduu deemtuudha. Kushiinaa lammaffaan deemaa jira. Karasitti nyaata. አንቺ ቦታ አላነጠፍሽም? ብላሽ ለምን ساعة واحدة ونص لما نكتبون لنا وشينا لما فاتي نبدأ باجرتي أكاسي بوتا صراحة أكون شفاني جركتي أكيد شفاني جيسفيني ما شاء الله. واو هنا مغلوبا كي كان فكاتا أكنا مدى بودا فوتك من مبايز راي مغلوبا فتقطعها روزين جرى جرى روزين كلامين كاي سلاسي مجلت دربي جرى إنكم نجامو ما شاء الله تبارك الله أكيد مغلوبا هاي جرى orang kana gamana nama ke selalu sani wahira injuru aku majur utti meti sapa hira gini aku sudah masyaallah tabarakallah jada aku siti kopa maglu bani sinin jada aku nusamak tapi saya jira sunu lah aku mata marwan ufit hashage jira ini jaiza ta jira aku siti kono kopi si wow fatazana gode sinin jada terti gari sinin jada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow maglu banki yas kono Kopai asalam. Bahasa yang jaraga kono malangnya rumah saja lala. Aku seti kono bahasa jara. Mega lagi katik kobod. Aseti mau kono maglu banile kopai jara bichate. Ya salam ruzi bilchese. Ruzi habba habba. Usosarotin bilchate farrafin buin. Kasumaleni. So giddaa fi zayitii xiqqoo tokkoon bishaasa waliin bilcheesse ruuzii fidee dakaniin dardare magluubaa walirra tartiiba godhee fide sana ruuzii akkasitti itti naqee kunoo gubbaasaa zibdaa jaalatu jar zibdaadha fi kurkum zaafaraanis hin feenu jedhanii akkasittiin tartiiba itti godhee sana booda amma xiqqoo si abidda jalaa kannaseen jira innaa takka hidhee fuudhee magluubaa akkasittiin baasaa jechaadha. Kan fakkaatan magluuban keenyarra obrameta kun deebee dhufee kan jira asitti semaka yookaan qurxummii kiyya ilaa kun gubbaasaa sila akka qeensaa wayii kanarraa bahee qulqullateeti akkasumallee yeroo kaanis firiinaa asiin muraasiinis dargisiisee jira ammoo kun simak siipaasii kanammoo laadalga muree asiin jechaadha fakkeenyaaf asiin akkatti muree keessaa waan baay'ee argita silaanuu isinitti argisiisa kana lamman gidduu kan jirtutu laaddoo kana lamman kan jirtutu hadhaa kanas jirtu kun laazim duwwaa ta'uu qaba kun jalli duwwaa ta'uu qaba akkatti qulqullaa'uu qaba jechaadha amma loomiidhaa fi khaliini bareechee keessa waan akka somba fakkeenyaaf lukuu biyya keenyaas gidduu dhaabaaftan somba sii kanas asii baaftanii loomiif soogiddaa fi khaliidhaan bareechee dhiqeen jira amma kun olaanummaa dhiqee qulqulluu taasisee jira kana nuti si yoo nyaanne waa tokko rakkoon qabamoo baay'inaan ijoolleen keenya nyaatanu ani garuu amma kalxaa qopheessa kan jira gaafa kalxaa isaa duraan qimamee akkaataatti naaf isinitti himee jira akkasumallee isinitti argisiifne iddoo kanatti na gaafadhe argitanii sharaaya mureen jira iddoo kanatti garoo gaanii karra lachuu nu deddeebisee muree jira maaliif qimamiitu keessa gala kun keessa gata gubbaarraan isii jechaadha
akkasittiin diba soomtuu garagalchee yeroon dabbasus karaa lachuun nutti saaqee keessa isaatiin qimame amma kun waan tokko foolii hin qabu waan jedhu sama hin jedhu gubbaarraayis qimamee fudhatee seenaa zayituunaa loomii waa baay'ee paaraatii hatta qullubbii gimbila waa hunda qabaa jechaadha. Mashuu biyya keenyatti samma alagaa keessaa qabanii akkasitti amma hojjetanii waa tokko rakkoo hin qabu nyaachuun biyya keenyatti amma fakkeenyaaf foon illee waddalee jira mi'aayee waan ta'eef akkasitti amma faayidaadha kunillee namni biyya keenya faa jiru akkasitti qopheessee amma kana roozii adii affeelee shunkurtii wanti hin xabbase akkasitti nyaachuun basiit bareeddudha jecha akkasitti kunoo akkasitti abbaa kabilmii yamee taanee siniin dhagaa kolfaa akkasitti amma kun amma qopheesse jechuun har'a nyaata lama qofan hojjedhe magluubaa fi sadii akkasitti qubanii sadii amma kana خلاص فرونين قلتها لما خلاص فرونين قلتها ترى لك منو دي مسي بس شي غاري واو ديبي رفيت ترى عند دجاج اسكنو بالجيسي كاين بوكس سماتي تنكي اكا نما كنتاكي دلغوت تبسي جرا شنكرتي اللي تبسي وهندا ترتيبا نكي جرا غاش asitti immoo soosiisaa hojjedhee jira. Soosiisaa kan inni hojjedhee filfilas wali waa baay'ee of keessaa qaba. Bakkuma kana waliin silaa qolollaatti seensisuun qobaatti hamsaa godhe jalatti illee amma shunkurtii fa'aa hundarratti naqee jira. Maxxanuma itti bubbuusa. Hedduu hin barbaadu jechaadha kan ta'u. Aynata baay'eedhaan hojjetamuu danda'ama magluubanii. Qimamiin kun waa baay'eedha. Tokko ganama sinitti mee qofaan naqabe afuura baasuu hin danda'u. Na biraa isoo jalqabee jira maali jira. Anuma bira bichaadha. Du'aa eegalaa. Har'aaf guyyaa lamaan kana natti ho'aa jira. Gatii qofaan naqabee ta'e hin beeku. Du'aa eegalaa saniin jedha. Viidiyoo koo tokko keessatti waraabee jira. Yeroon dhabe gadhiisu fi amma nan gadhiisa. Waan ittiin eebbifame siniin kolfisiisa. Akkasii siniin jedha. Garuu biyya namaa keessatti nyaata hojjedhee galeen biyya kootti garuu maata hojjedhu waan naan jiraatu fakkaatu garuu osoon immoo galee hoteela guddaa tokko banee keessatti hojjedhee desna jedha. Akkasiis ni jedha amma ruuzii bilcheessee yaa salaam gubbaa isaatti ruuzii gadi daffa'ee kalaas loon zaafaraan yookaan fi kurkuma gubbaa isaarra dheeksii godhe sana booda magluuban kanuma akkasii sinin jedha. Asitti immoo simach siipaas simach supriina zeekaanii kan inni hojjedhu simach supriinaan hojjetaa ture yeroo baay'eedhaan. Akkasumallee qurxummiin haala baay'eedhaan fagaa biyya namaa kana keessatti biyya keenya keessatti nuti waama ta'e irraa quba hin qabnu. Amma kun immoo simach siipaas jedhama xawiil dheeraadha. Akkasii amma ganaan kana umuree mashuu godha. Yeroo kan simach supriinaa dalga karanaa muruun isin barsiisee ture. Kun immoo akkasitti miteedha maqasiidhaan irraa muraa biraa. Amma ni viidiyoo wani waraabuun biraa hin qabu. Harkaan qabee waraabaa jira. Sinilatti hin tolu. Waraabuudhaaf jechaadha. Kana irraa muraa akkasitti jechaadha. Bitanii kanaan keessatti irraa muruu. Kanuma akkasitti irraa murtuu wanta loo gadi arganii rakkatanii yeroo akka nama uffata bunyuu godhu jechaadha. Shoof harkuma tokko irraa muraa jira. Kanas akkanumatti murtu kun garuu taggiilla xiqqoo ishee doonatti toluu baatu booda irraa muraa kanumatti murtu. Murtuu ilaa bakka kana waatu jira beektanii kana jala amma kan jirtu ina dhoofti lawanti kun harmitanii kana jala kan jirtu kun yeroo nyaatanu ina dhoofti akka takkaa dhoofti argitanii kana hin baastu yeroo silaasiin baqasqitanii kaaftanii asii baaftanii keessatti dhiisuun qabdu ishee kana markaanuun cittee argitanii
wanti kun hin dhoofte kan sima kana dheessu kana la amma argitanii gurruma sii jala nassaaqxanii ala argitanii nu fayyadu kanaaf la amma argitanii amma sima kana kun faayidaa qaba garuu ani nyaadhu uummanni faayidaa isaa arginaan ala argitanii akkuma kiyyaan waa tokko hin godhin baasee jala la wanta kana ala anamma murre jana muruudha kara lachuu wal qabee dhufee bahee jira ala argitanii waa akkana dhooftu waan akka dhoofne sima kaadheesitu kana argitanii asiin kun akka qulqulleessitu duwwaa ta'e argitanii waa tokkotuma waan biraatiin murtaniitti gilii biraan barbaanne yaa salaam kun immoo la argitanii iddoo kana yis waan ka'utu jira sin shawadii yeroo baay'ee maaliin kun yoo jettanii qolli kun akka qeensaati la argitanii waan ittiin baasuun qabamu ganaa fidadhanii finne silmatti argisiisuudha harkaanis hin baagaru qodaan isaan jira waan ta'eef kun amma qeessa fakkaata argitanii la qeessa fakkaata yoo amma fakkeenyaaf kana mashwii gootanii qola baasee ija baasee bakka hin bilchaatu dafee illee yoo bilchaates gubbumatti ol baasee wanti hunduu xaamiin isaa wanti biraa keessa darbuu hin danda'u argitanii ilaalaa akkasitti irraa shokkiftanii baaftu. Yoon nafee argadhe sanittiin argisiisa. Aywa argadhee jira kun ala argitanii. Mismaara fakkaata kun ala argitanii yookaan akka mismaaraati akkatti ilaala. Akkatti shokkiftuun. Xaaxaa tokko to'annaan akkanumatti shokkiftanii irra. Sila kumaan argaa jira argitanii akkatti argaa. Maamulaa qulqulluu ta'e. Argitanii miti akkasitti baaftu. Garuu walaakin keessa isaa ani bakka kamiin akka murula ila ishii kana la mureen kana muree kaasetan bakka kanaa jechaadha isinitti argisiisa innaan qulqulluu taasisii kana mureen asiinin tarsaasaa dhanyuusaa jechaadha baasa qirxii ishii kanan baasa qirxii akka yeroo kaanii asiinin baasu asiinii miti kan hin baasu warra asiinin baasa garuu walaakin wanti isin sirriitti naaf akeekkachuu qabdanu bakka kana waan baatu kana la argitanii miti hadhooftuu kana keessaa baaftu hadhooftuu kana wajjin jaraallaatiin naan siniin jedha beefis hin nyaatin akkasii inshaallah mee amarratti isin barana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu akkam bakka bulayyanii chaamaa kalbaa kurumaa beest jalatti argamtan jirtu baga jiraattan isiniin jirta har'ammooni magluuba Saudi ما دبي سنوجتها سعودي في جالة وقع وقتي قراتنا ما شاء الله تبارك الله قبيس سنرة أكاسي أسيتي جلسات سماتي ميدا فارات الآني تقوشي لوشي جدا أكاسي إني جلام لتقول زهرة طبسي جلسة ولا طبسي زهرة دا دينيشة طبسي تماتي مين طبس نكال مسين جلانكي asii mallee itti dabaleetanii asii immoo bidinjaan xabbasee jira kunoo bidinjaan asitti tartee gochuufan jira sana booda shunkurtiin illee ittuma fufaa bijaajni illee ittuma fufaa yaa salaam ruuziin saffeelamee tasumatti tartiiba ta'a magluuba hojjechuufan jira dhaan sana abbaasaa hojii har'ammoo na biraa ho'aa jira maalija Bushin makiyatu ajaramu anumatti ho'aa jira ho'a kana waliin jaalannu amma qorra kanan jaaladha ture ala kulli hal amma halqaa soos iddoo sanatti illee hojjetaa jira waan gubbaa isaatti naquun tarii qabaa jedhaan hojjetamu magluuban akka tokko bichaa inni miti ayoo ammatti kana irratti beeka shunkurtiinis ganaadha dinnicha illee xiqqootti dabala bijaajni illee ganaadha itti gaariin gatii Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jara-jartu balayyeen baga jiraattan isiniin jecha har'ammooni nyaata magluuba Saudi akkamitti hojjette gisee kana gisee qorraa kana magluuba hojjechiisanii itti waa baay'ee qopheessaa jira.
الدجاج اللي أنا مطبخة تعرفوا مثلا